Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuna kam jirtu ilmaan Oromoo jirtu maatiiwwan chaanaalichaa like share comment godhuudhaan nu jajjabeessaa akkuma duraanii jechuudha. Bakka irra deemin gara chaanaalii kanaa nagaan dhuftan isiniin jedha. Warroonni chaanaalii kana haaraa taatan subscribe godhuun maatii keenyatti dabalama. Akkasuma barnoota haala yeroo irratti hedduu jechuudha. Viidiyoo baay'ee dalagaatii jira jechuudha akkuma agartan kana jechuudha. Kanaafuu barnoota duraan darban keessatti illee waa'ee YouTube kan barsiisanii jira. Haa ta'u malee irra deebitanii illee daawwatuu ni dandeessanii. Akkasuma har'a barnoota addaa ajaa'ibaa tokko kan namoonni hedduun gaafii keessaan na gaafatamaatti jiru. Akkasuma warroonni YouTubera jechuudha barsiisonni YouTubera Oromoodha jechuudha. Waan kanallee kan hin barsiisin isinii qabadheetii dhufee jira. Karaa jechuudha qillaal ta'e jechuudha laafaa ta'een profaayilii keenya profaayilii YouTube keenya akkasuma maqaa keenyaa fi jechuudha loogoo chaanaala keenyaadha akka ajaa'ibaatti bareedaatti akkamitti ijaarran jettanii warroonni gaafataati turtan. Akkasuma aappii takka malee jechuudha waan yeroo xiqqoo keessatti jechuudha waan feetaniif kalarra feetaniin waan feetaniin jechuudha ijaarratanii loogoo chaanaala keessanii mataa keessaniitiin jechuudha akkamittiin ijaarratanii akka ajaa'ibaatti jechuudha akka bifa nama hawwatuun bifa kalara addaatiin jechuudha koopii osoo hin taane jechuudha namoonni gadi yeroo loogoo ijaarratan jechuudha loogoo san haa ijaaraniiti malee akka ajaa'ibaatti hin toluuf jechuudha. Har'a loogoo akka itti ijaarratan bifa bareedaadhaan ni agarta silaay barnoota kana haga xumura saadhaa laala kana isin qabadheetii dhufee jira barnoota wajjin turtii gaarii. Egaa hordoftoota kabajamoo warroonni chaanaalii kanaaf haaraa ta'an jalqaba irratti subscribe godhuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isin jedha. Akkasuma immoo akka guyyaa guyyaadhaan isin gahu jechuudha. Subscribe tana notification irra kaadhaa isin jedha. Viidiyooleen keenya akka guyyaa guyyaadhaan isin gahu akkasuma like share comment godhuudhaan nu jajjabeessaa. Viidiyoolee barnootaa hedduu gadi lakkiseetii jira. Akkasuma immoo as jala dhuftanii irraa fayyadamuu ni dandeessanii. Egaa amma haasaa isinitti baay'isoo osoo hin taane kallattiidhaan akkaataa loogoo chaanaala keenya itti ijaarrannu akkuma argaatii jirtan loogoo chaanaala akkaataa itti ijaarratan jedhee barsiiseetii ture duraanii. Haa ta'u malee amma jechuudha aappii takka malee loogoo ajaa'ibaa ijaarratuu ni dandeenya. Egaa loogoo kana ijaarrasoo odoo hin taane gadi buufatuu dandeenya jechuudha. Akkasuma telefoona keenyarra jechuudha googilii telefoona keenyarra irra haaseenuti. Googilii kan jedhu ni jira. Googilii kanarra seeneeti loogoo mataa keenya itti barreeffannee gadi buufannaa jechuudha. Egaa akkuma argaatii jirtan kana googilii irra yeroo seenne akkatti isiniif baha bakka sarchii kana ni agartumi. Bakka sarchii kanarratti barreeffattan jechuudha. Bakka sarchii kanarratti mee ani sagalee sabaa loogoo jedheetiin barreessiti ture. Mee hayyee barreessitiin jira. Walumaan haa ilaaluti sarchi gootan achi booda. Yeroo sarchi gootan kuno akkatti isiniif baha hordoftoota kabajamoo orjinaala isaatu isiniif baha jechuudha. Isin isa feetan keessaa maraxattanii jechuudha loogoo kana gadi buufattanii babbareechitaniitillee gadi lakkiffatuu irratti hojjetatu dandeessu. Akkasuma immoo profaayilii ajaa'ibaa godhatu dandeessu jechuudha. Googilii kana keessa waan feetan jettanii yoo barreessitan jechuudha waa hedduu jechuudha. Akkasuma waa'ee warroonni waa'een jaalalaa fa'aa viidiyoo dalagdan jechuudha. Waa'ee jechuudha jaalala loof minaamin jettaniitu asuma barreessitu nagaan isiniif baasa. Haa ta'u malee nuti har'a kan irratti xiyyeeffadhee isiniif dhufe jechuudha loogoo chaanaala keenyaati akkuma argaatii jirtan kana jechuudha. Loogoon kun baay'ee bareedaadha. Irratti tuqanna yeroo irratti kilik takka godhanne jechuudha akka itti nuuf baasa. Kun sagalee sabaadha kan aan jedheeti itti barreeffadhe jechuudha. Akka itti isiniif baasa isin viidiyoo kanarra qabdaniituma. Kuno viidiyoo kanarra akkatti qabdaniituma achi booda daawunlood kan jettu ni jirti daawunlood godhattan jechuudha. Kuno achititti gadi buusee jira daawunlood godhee jira jedhee nuuf hima jechuudha. Daayirektiidhaan gara gaalaarii keenya nuuf dabarseetii jira jechuudha. Egaa kana bichaa miti mee ani naatoo walloo jedheetii itti haa barreeffadhu kan amma loogoo kiyya kana agartan kana jechuudha itti barreeffadheeti jechuudha. Na waa godhee loogoo jedhaan achi booda footoo jedhaan jechuudha. Footoo sarchi godha. Kunoo itti barreeffadhe inni nu asitti ni baasa jechuudha. Egaa akkasittiin jechuudha chaanaala keessan baafatuu dandeessu jechuudha. Anatu dogongoreetii barreesse. Kunoo akkatti isiniif baasa jechuudha. Amma ani profaayilii kiyya kana jechuudha asumarraa gadi buufadhe akkasuma tottolchee bareecheetiin irratti
jechuudha laxxafadhe malee asumarraa gadi buufatuu dandeessu jechuudha. Kunoo hedduu isaatu jira. Maqaa keessan sirrii ta'e itti barreessitanii achi booda footoo jettaniin kun akkuma argaatii jirtan kunoo naatoo luugoon kun hedduutu isaatu jira jechuudha. Kan isinif bareede as keessaa filatuu dandeessu kunoo akkuma argaatii jirtan kanuma amma piroofaayilii kiyya yuutuubii irra jiru kana jechuudha. Asumarraa gadi buufatuu dandeessu. Hedduu isaaniiti kan jiru jechuudha. Kana bichaa osoo hin taane jechuudha hedduutu jira. Kunoo akkuma argaa jirtan ammallee ni jira asuma jala. Isin akka feetanitti itti barreeffattaniituma gadi buufatuu dandeessu jechuudha. Hordoftoota kabajamoo luugoon jechuudha as jalatti agartan kun piroofaayiliin as jalatti agartan kun jechuudha. Piroofaayilii biraatiin piksilaapii fi pikstaariidhaan ijaaramuun wal adda jechuudha. Isin maqaa keessan sirrii ta'e itti barreessitanii yeroo itti barreessitan jechuudha. Maal waan biraa ittiin barreessitan maqaa keessan xiqqoo walirraa sissitaniituma ammani naatoo fi naa fi waa barreessee achi booda luugoo footoo jedhan jechuudha. Isiniif baasa jechuudha. Waan feetan jettanii yoo as keessatti barreessitan jechuudha daayirektii isiniif fiduu danda'a jechuudha. Waa takka malee isin immoo nama nu ijaara akkasuma immoo wallaalleetii jirraa akkamittiin ijaarranna jettanii hedduun keessan gaafataatii turtan jechuudha. Kanaafuu jechuudha deebii isaa isinii qabadheetii dhufeetiin jira. Isin jechuudha warroonni piksilaapiidhaan ijaarratuu dadhabdan as dhuftaniituma sarchi godhattanii maqaa keessan jechuudha sirrii ta'ee filattanii yeroo itti barreeffatan jechuudha. Nagaan isiniif fida achi booda isin gadi buufattanii bakka yoo guddatee jiraates yoo xiqqaatee jiraates irraa murattanii bakka isin barbaachisu irraa fudhattanii akkasummoo fayyadamuu dandeessu isiniin jedha. Kunoo hedduutu jira kan jechuudha vaa fi naa irraa kan ka'u chaanaaliin keessan kunoo akkuma argaa jirtan hedduu isaaniiti kan kana keessa jiru. Irraa fayyadamuu dandeessu isiniin jedha. Egaa barnoonni kiyya har'aadhaa kana fakkaata. Akkaataa loogoo chaanaala keenyaa itti ijaarrannu jechuudha. As jala yoo dhuftanii viidiyoo kana yoo daawwattan jechuudha kadhaa takka malee irraa dalagatuu dandeessanu. Akkasuma kunoo akkuma argaatii jirtan kunoo asittitti waa'ee jaalalaarraa warroonni dalaguu barbaadanillee jechuudha I love you minaamination jettanii itti barreeffattanii kanaaf isiniif fida isiniin jedha. Har'aan jechuudha ani viidiyoo kanallee jechuun namoonni hedduun piroofaayilii kana akkamitti ijaarrattan jedhanii na gaafataatii turan jechuudha. Isiniif qabadheetii dhufeetiin jira. Kunoo akkuma argaatii jirtan hedduu isaaniitu jira. Maa fi kan jalqabarratti maa fi irraa kan ka'u jechuudha. Maa fi jettanii footoo jettanii itti barreeffattanii footoo luugoo jettanii itti barreeffattanii isiniif baa kunoo akkuma argaatii jirtan maa fi dha kuni kunoo akkuma argaa jirtan kun maa fi dha miti. Akkasuma vaa fi naa warroonni chaanaalii keessan vaarraa ka'u jechuudha. Kunoo vaa kana irra kilik godhattanii achi booda daawulood gootan. Akkasuma kana bichaa osoo hin taane jechuudha qubee bareedaa qubee takka kaa jettanii kaa barreessitanii yoo footoo luugoo jettanii gadi irratti sarchii gootan kaa bareedaa bifa adda addaatiin barreeffame isiniif fida jechuudha. Ammallee qubee babbareedaa jechuudha irra barreeffatanii fiduu dandeessan jechuudha. Kunoo isin gadi buufatuu dandeessu. Kunoo asirra hedduutu isaaniitu jira. Isin isa feetan irratti gadi murattanii irraa buufattanii akkasuma immoo achi booda yeroo irraa gadi buufattan yoo isin guddate ni xiqqeessatanii yoo immoo isin guddate ni xiqqeessanii akkasuma immoo waan adda addaa jechuudha ifa adda addaa jechuun biratti tolchitaniituma barreessuu dandeessu isiniin jedha. Kunoo akkuma argaa jirtan loogoo adda addaa hedduutu jira. Kanaafuu isin maqaa sirrii ta'e itti yoo barreessitan jechuudha waa takka malee asirraa gadi buufattanii piroofaayilii keessan irratti bareechitanii jechuudha piksilaapiidhaan xiqqooma takka tolchitanii argatuu dandeessu isiniin jedha. Viidiyoon har'aa kiyya kana fakkaata. Egaa hordoftoota kabajamoo irra deebii warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib godhuun maatii keenyatti dabalama isiniin jedha. Chaanaaliin kun jechuudha chaanaalii barnootaatis akkasuma haala yeroo irratti kan jechuudha itti muddatee jirru isiniin jedha. Kanaafuu haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadha. Turtii gaarii.